فطرة 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 تونسني دبرتي كوتا شنفا dhaggeeffadha. Hayyauma Tunisni dabarti Tarabbi murteesse tanbiraani dhufti. Hayyauma Tunis dhuma qotti lubbuu ani hatte inshallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Kutaa shanaffaa. Hayyauma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaahiree. Way barana baruma kam kasi jirasa barana namni fi harka ifi dhawu ifumaa sawee ka ifi qablu ka ifi dubbatee ifumaa gammadu ka maarkii ifi isaati ifi kan way barana Maarkii ette moo laayikii ette boo? Namni amma ifi isaatiif laayikii godhachuu eegalee jira. waan feete waaju yeroo ammaatu jedhu gaarii miti namni ifumaa fi filata amma way ajaa'iba rabbi takkichaati. Eenyu Jibriile dubbiin teettuun akka malee. Maaliif Maaltu bara si qomachiise meemmaati? wanni barana qomachiise waa hedduu jira mucaa ati ijoollee addis katamaati miti siifi mucaan dhugumsaa sunis akkuma tokko na fakkaatanii waan. Ahaa dhugoomsaa bara si qomachiise laalli yaabbale saqayya. Baatiis waggaas guyyaas hawame rabbuma tokkicha. Tanaafuu waan takka yeroo qomannu abbaa waan san uume qubatti qabu jirraa beek. Tanaaf jecha yeroo arrabsuun dhorkaadha shari'aa teenya keessatti. Mee timma dhugoomsaan maal balleessee ittame? Dhugoomsaan yuutuub irratti ifumaa fi falbaasaa misa kaameraallee nukkan inni netuma dadhabne. Sheekh Abdul Baazil tokko faamaa waraabne inni hoo masgidii teenya takkaan dhufne maal akkanni if jaalachuun ifumaaf gatii fi qannuun. Gaafii takkaan si gaafadhamee Jibriil. Quraanaa fi hadiisni kun wayi ganda qabaasa. Aayanni kun ganda kanaaf bu'ee wayi jenna. Sheeyni fedhee yoo dubbate dhaamsisan quraanaa fi hadiisa taanaan numa fudhachuu. Tasanii akkasii garuu waan fi namatti tola qabu. Duba amma dhugoomsaan namni inni waraabu jiru sheekkan keenyaa miti. Keenya garuu keenyaafis carraa kan nu qaba haayyaa. Akkam jechuu jirta sa? Eega keessan ta'e maaliif hin fudhan? Jechuun ganda keenya masgida ganda keenyaa irraa waraabnee hin jechuu jira. Bara Sheekh Abdul Baazil jechuun nama quraanaa fasee bara. Bara kutubaa inni godhu shimbiroo dhageeffata. Mee guyyoo tokko kottu masgida keenya salaatime. Shimbirroon qorqorroo gubbaa guuttee jirti. Duba kutubaa dhageeffachuu dhufte moo midhaan nyaachuuf? Hayya boo kutubaa dhageeffachuuf qa. Ragaan kee maaliiti? Ragaa kee dhufteet malaalta. Mee kanaa miti tas gabbaa'ee Jibriil. Mee ati waan fedhallee ajuu ati ittiin garuu fedhu ajaalatu fedhu ajibbu. Amma jummata kana jummaa kana koo waraab jinati. Masgida keenya dhufuu baannaan laalla addaan afnaa beekaddooti. Haaya mee haa taatu. Hayyauma Tunisni dabarti Tarabbi murteesse tanbiraani dhufti. Waraabessa irratti foon fe'achuun ni danda'amaa sa? Eeyyoo afaan hidhuu dandeesse haa. Akkamitti boo ni mijaa'aa? Nurraa osoo galgala waa'ee waraabessaan tina seenaadha. Waraabessa guyyaa osoo asooyitanii halkanii nuuf fiduu jirta. Sa waraabessi guyyaa kun akkamisa? Waraabessa namaa baandaniinsa. Waraabessi namaa ni jira garuu. Saayinsiin hin mirkaneessin. Budaanoo. Ijji namaa ni jirta Hasan. Ijji summii qabdu jechuu. Waan babbareedduu yoo agarree maashaallah jechuu qabna. Sirri bilise garuu akkuma nu gargaraa'u jira baay'ee ilaalannu. Ni jirti hiree makiinaa zaatan. Miilaayyoo yaanee roobni nu roobuuf deemaa bar. Oomee gaafii takkaan isin gaafadha. Haa daddafi gaa sa'aan gaafillee waan jirtu daddafi. Wal lama ta'u waliin hin deemneetu filannoo jiruuti yaa keessa seene akkamitti wal simsiisa. Na dhibdee jirti mee naa himaame. Kutaa sadii gaafa baran sheekko takkaa yaadadha. Maal jetti seetan? Dhiisi bakka anas hima. Raafuu qeereensa re'ee bidiruu. Afachoo adda baasa. Laal waan sadeen inni jeesanii jira. Laal dooniin waan takka malee hin futu. Akkamitti galaana ceesisnaa waan jiru. Ahaa naagalee. Yoo fakkeenyaaf re'ee fi raafuu wal bira dhiisneef re'een ni nyaatti. Yoo qeereensaa fi re'eetti wal biratti hafanis qeereensi re'ee hin dhiisu. Dhugattuu waanuma akkanaatiin na mudatee bara. Tullaaftu dhagaa anas ni deebisa. Dursu akkam goota sayite. Re'ee fuutee tachi baasta. Achi dhiisteetti as deebita. Eegas booda raafuu fuuta. Achi geessita. Re'ee as deebista. Qeereensa achi geessita. Re'ee as deebista. Raafuu achi geessita. Akkasitti yeroo dhumaa re'ee fuutee deebitaa jechuudha. Waan jettu garuu waliin lallaayitullee nu himtee jirta. Dhugaa sirrii qabadheetiin jira naagalee jira. Mucaa baatirii qaqqabi haarraa nutti ibsini tajja. Hai isin isa dhiifama. Bara naggalgalaatiin fiigu jira. Hotaa miiltona ataatanii wajjana. Taa'urra siqu wayya jaan. Haa deemnu hotta obboleeyyan zaa lamaaf deemna laan. Taatee hotaa mini sossoona. Hayyauma Tunis dhuma qotti
واني أتي إن شاء الله نركتي maaliifin si barbaadin an jette sana an galle bar telefoonini mumuraabitee yeroo naa bilbiltu ani sayyiduu sin dhageenye baga dhuftee galatoon laala kam seete obboleettiiti wayin si hojii mari'achuu fadhe marabbaa ni taatitti fufi amma an biyya tanaa deemuun fadheewu qaram nu cuftuu barsilaa bikkatti yaanu qabaanne ni ana nama dhiyoo tana wayyaatu jira karaa kuweet kanaan deemuu fadhe biyya arabaa moo maal goota isaa tanaan haalli cuftii mijaawaa miti an jiru tana injifachuudhaaf deemuun qaba bilise yeroon taadha abbaa kiyya dararuun narraan eegamu barnootatti hin jiru dalagatti hin jiru callifnee teenyee maaliif nyaan achi deemee dalagadheeti warra kiyya jijjiira leensaa dubbiin akka afaan hin jennu kana laaftu miti ati garuu fiizaa si erganii jiranii ganaadha kaamma garuutti maan deemu jira garuu osoo jalqabu baattee natti tola tana murteesseetiin jira dhiisuun danda'u maaltu kanaaf si kakaasiyaati haala jireenyaatu na dirqisiise akka kana jiraachuun fadha laala obboleettiitii gammachuu dhabeetiin jira gammachuun gaa bakka hundaa'uu qaqallattee jirti garuu akka kun ittiin fufu yoo rabbi jee inshaallah ni jijjiiramti akkuma jijjiiramtu hin bar jijjiiramu deema dura anaatiif jijjiiruu qaba duboo asitti hoo jijjiiramuun hin danda'amu haalli jireenyaa namaa nayyamu waliin namaaf hin qindooytu dubbii tana garuu jarjartee hin murteessin itti yaadi yeroo hedduutti yaadeetiin amma gaasii mari'achuu jira maal na gorsita akka saayibaatti obboleettiitii eegamee ammaaf waa takkallee sin jechuun danda'u inshaallah itti yaadeetiin dhufaanis atilleen itti yaadi taatee bilisee ta'e hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hidhee. Ummi abbaan kiyya yoon bootaas hin jaan. Rabbuma beeka kaa dhugoomsa. Ati waa takkallee sin hin jenne khalees hogguun dhaqu ol seenuu na dhorkan garaan na gubatee jira. Obsi dhugoomsaa kiyya. Bara obseetiin narra kuttee abbaa haashim kana naaf aboo akkaan godhu taa'u. Laala akkanan jiin hiree abbaa keetiitinni. Duba nama guddaa santee maa kijiba. Dhiisii isaas rabbi araaramuufi. Tasaatuma dhiiseeti. Maal siin jaan narraan tanan dheeni ati. Khalee waan na deebisaniif narraan dheeni haa hin bilbilleefi. Daqiiqaa 30 dura bilbileetiin ture. Duba maal siin jee. Mee har'a cheekaappii qabdanii jaanii akkasiitiin ni lallaha. Takka har'a takka boru ni baa inshaallah. An guyyaa lamaan kana keessa ba'uu baannaan hin dubbadhu. Ni baati waanuma gaarii ati. Bilbilli isaalleen hin dalagu amma ogguun itti yaalu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Abbaa dhugoomsaa nagayaan galtan ka? Alhamdulillah galanni haa gooytaate. Barga amma si dubbachuu jirra. Umriin dheeradha haa. Maashaallah. Abbi akkamiin nagaya haa? Hayyiboo harkana fuutaasaa hin shakkitu. Maal shakka abbaa dhugoomsaa nagaya fayyee qabdaami? Shiraan deema malee abbaan kiyya nagaya qaba. Hin yaadina ilmaan kiyya fayyaan qabaane. Gurbaan sanoo? Kan baanta dhugoomsaa kiyya. Muftii baantan sani haa? Nagaya qabanenis. Abbaa dhugoomsaa akkumaa siin jee salaasu ofii gooteef ka irra dabarteefimi? Hayi ummi akkamitta? Badii takka malee nama guyyaa 14 hojii isaarraa adda baasee ilmaan isaarraa fageessee hayi nama badaa akkanaatiif akkamiin dhiifama godhan. Lakki dhugoomsaa hiyyamee akkanatti hin jarzariin kaati dhiifamaa gaariidha. Ilma kiyya ummaan ta'e dhugaas hin jette rabbiin keenya beektaa subhaana wa ta'aala hamtuu toltuudhaan deebisaa jaa akka inni teessan wajji ta'uun gaarii miti. Duboo amma galee jiraanni? Baasaan jeenan amma ofii godheefitiin jira galuun dhabu jeetumaan yaade gaanamma. Abba yoo isin dhiifama godhaniifis an dhiifaman gooneef yoo isin rakkotaniifis rabbiin irraan dabruuf an manatti hin dhaqaaf. Aboo dhugoomsaa dhaabbadhu siin jee dhaabbadhu. Dhugoomsaa kiyya dhaabbadhu. Maa diimee deem jala ceemcaa kana deebisime deemee gaarii miti. Sayaa aboo mee eessatti hin dhaqqabaan miila ijoolleeti gurbaan kun na dura kutee. Hayaahuma tooniis ni dabarti karraafi murteessee tambiiraa ni dhufti. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna waan har'aaf kurfeeffannes asuma irratti goolabna.